waaqayyo dubbii qaba. Mata duree akkas jedhuti waliin ilaalla. Waaqayyoof addaan ba'uu mata duree jedhu irra dhaabbanneetu dubbii waaqayyoodhaa amma waaqayyo nu gargaari waliin hirmaannee dhuma irratti immoo waaqayyoon gabaabinaan isiniif kadhadha. Sagaleen keessaatii dubbisuu macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 kaasee hanga 21 irra kan jiru achirra dhaabbadheen akkasuma kutaa macaafa qulqulluu bakka biraadhaas fudhachuudhaani mata duree waaqayyoof addaan ba'uu jedhu irratti waliin hirmaanna. Waaqayyoon utuun galateeffatiin dura lakkoofsa 8 irra isa jiruun dubbisa. Macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irra kan jiru. Daani'el garuu nyaata mootichi nyaatuu fi dhugaatii inni dhugu soorachuudhaan akka of hin xureessineef garaa murate. Kanaaf of xureessuu kana keessaa ooluudhaa fi hangafichaa warra hojjetoota sanaa in kadhate. Waaqayyo immoo Daani'el faara tolaadhaa fi gara laafinaa hangaficha irraa akka argatu in godhee jedha. Eeffama daqiiqaa tokko ni ta'a. Amma obboleessi keenya dhufutti inni macaafa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 3 amma 21 irra kan jiru nuuf dubbisee isarratti nu barsiisuu barbaada. Masittiin banachuu dandeessu, qopheeffachuu dandeessu. Baay'ee dhiifama guddaa na of galchaan isiniin jedha. Warra abbaa manaatu gaasaatii dhuma barbaadan dhufanii waan barbaadan nama gaafatu. Manni kiraa akkuma kana jedha. Manni kiraa gaana. Mee waaqayyoon galateeffanneetu gara dubbichaatti dabarra. Hundaa kan dandeessu yaa waaqayyo abbaa keenya. Guddisnee baasnee si galateeffannaa. Amanamaadhaaf tolaa kan taate gaarummaa nuuf goote hundumaaf galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ayyaana kee hafuura keetiin gidduu keenyatti argamii. Ani dhufee boloota kana gidduutti argamuun homaa tokko iyyuu miti. Hafuurri kee argamuun garuu waan haaraa godha. Hafuurri kee argamee hidhaa namarraa hiika. Hafuurri kee argamee wanjoo namarraa cabsa. Hafuura keetiin ati gidduu keenyatti argami. Kottu dubbii kee nutti dubbadhu, sagalee kee nuuf eebbisi. Dubbii keetiin mormuu kan barbaadu ergaan dukkanaa argamaan seexana. Fagoorra taa'ee dhiyoorra taa'ee qalbii keenya yaada keenya jireenya keenya irratti kan darbatamu jireenya namootaa biizii gochuudhaaf kan ba'e akka namoonni dubbii kee dhaggeeffanneef jireenya isaanii loluudhaan kan ba'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin hidheera lafa jirutti kan hidhame haa ta'u humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u humna dhiiga hoolicha isa gati jabeessa ta'e rukuteera
qilleensicharraa laficharraa jireenya keenyarraa fuula keenyarraa nagaa keenyarraa dhayeera humna dhiiga hoolicha sagati jabeessa ta'een kan rukutame haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutamuu gooftaa dubbii kanaan obboloota kana eebbisi dubbii kee kanaan obboloota kana haaressi dubbii kee kanaan obboloota koo jajjabeessi hafuurri kee jajjabeessaa sagalee isaas erge boolla du'aa keessaas isaan baasi jedhamee akkuma caafame sagaleen kee yeroo dhufu boolla du'aa keessaa nama baasa sagaleen kee yeroo dhufu boolla rakkinaa keessaa nama baasa sagaleen kee yeroo dhufu yaaddoo dhiphinaa keessaa nama baasa sagalee kee ergiteetu gooftaa nama haaressita. Oh Yesus ulfaatu. Ameen. Yesus. Haleluuyaa. Ameen. Sagalee keetiin gidduu keenyatti nuuf argami. Ameen. Sagalee keetiin gidduu keenyatti nuuf argami. Ameen. Nu gargaari nutti dubbadhu. Ameen. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Yesus. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa Waaqayyoo nu jaallata. Jaalalli Waaqayyoodha. Yoomiyyuu nuuf dhaabbataadha. Jaalalli namaa bara keessatti baroota keessatti dhaabbataa miti. Kun waanuma beennudha. Isinis waanuma beektanidha. Jaalalli namaa dhaabbataa miti. Jaalalli Waaqayyoo nuuf qabu garuu dhaabbataadha. Bara baraan dhaabbataadha. Bara baraan. Namni ganama yoo nama jaallate galgalammoo fuula biraadhaan nama laaluu danda'a. Waaqayyo garuu yeroo hundumaa fuulli isaa tokkodha. Yeroo hundumaa ilaalchi isaa tokkodha. Yeroo hundumaa yaadni isaa tokkodha. Waaqayyo waa'ee keenyaa fi yaada gaarii yaada yeroo hundumaadha. Yaada gaarii waan nuu yaaduuf immoo yeroo hundumaa Waaqayyo dubbii isaatiiniti nu jabeessa. Dubbii isaa nuuf ergaa sagalee isaatiin hojjeta Waaqayyo. Baroota duriis Waaqayyo sagalee isaatiin hojjetaa ture. Bara raajotaas Waaqayyo sagalee isaatiin hojjetaa tureera. Bara ergamootaa keessas Waaqayyo sagalee isaatiin hojjetaa. Sagalee isaa duuba immoo ulfinatu jira. Sagalee isaa duuba hiikamatu jira. Sagalee isaa duuba fayyinatu jira. Jalqaba garuu Waaqayyo sagalee isaa erga. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo galgala kana sagalee nuuf qaba. Sagalee gooftaan nuuf qabu immoo sagalee adda ba'umsaati. Adda ba'umsa. Akkuma jalqaba sanitti dubbadhe Waaqayyoof addaan ba'uu mata duree jedhu irrattiti dubbii Waaqayyoo ilaalladheera. Egaa Waaqayyoof addaan ba'uun jireenya keenyarraati nu qofaarratti kan jalqabe toon taane Waaqayyo bara duriitii kaasee kakuu moofaa keessaa jalqabee Waaqayyo namoonni akka isaaf adda ba'an jireenya isaanii akka adda baasan isaaf ofii isaanii akka adda baasaniiti Waaqayyo namarraa barbaada. Kutaa macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa tokko kana yoo ilaalle baay'ee seenaa namatti tolu, seenaa baay'ee nama onnachiisudha. Seenaan Daani'elii fi akkasuma hiriyoonni isaa wajjiniin turanii warra akka Hanaaniyaas, warra akka Mishaa'el, warra akka Azaariyaa isaan kana seenaa isaanii yoo ilaalle akkamittiin akka isaan Waaqayyoof adda ba'anii dhaabatan, akkamittiin akka isaan Waaqayyoof amanaman jireenya namoota kanaarraati wanta gurguddaadha kan nuyi barannu. Akkuma beekamu mootiin Naabukadinaazarii bara geggeessummaa isaa keessaa biyya Israa'el keessaatii dargaggoota jajjaboo ta'anii dargaggoota 4 booji'ee akka inni ture macaafni qulqulluun nutti hima. Dargaggoota booji'e kana immoo hojii isaatiif barbaadeeti. Hojii isaa akka isaan isaaf hojjetaniif mana mootummaa isaa keessa akka isaan hojjetanii fi hojii ofii isaatiif adda baafachuudhaaf jedheetu dargaggoota kana warra booji'e kana ulaagaadhaanitii dargaggoota kana adda naa baasaa jedhe. Ulaagaan ittiin adda naa baasaa jedhe keessaa inni jalqabaa warra mudaa hin qabne warra ta'aniidha. Mee ilaalaa namumtiyyuu nama mudaa hin qabne ilaala. Namumtiyyuu nama mudaa hin qabne barbaada. Namumtiyyuu hojiidhaaf kan inni fo'atu, hojiidhaaf kan inni barbaadu nama mudaa hin qabnedha. Biyya nama keessa jiru kana keessatti irra caalaagaa warra shamarraniitu hojii hojjetaa,
warra shamarranii gaana gaafa hojiidhaaf filachuu barbaadanii suuraa kennuu ergi jedhuun suuraa erguu suuraa ilaalanii yoo itti tolte yoo ulaagaa isaan barbaadan sanaa wajjinii yoo ta'e tokko tokko nama furdaa barbaadaa tokko tokko qallaa barbaadaa tokko akkuma fedhii namaatti dhagaa fedhiin namaa gargari waan ta'eef jechuudha. Akka kanattiiniti abaluutu naaf ta'a kana keessaa jedhaniitu suuraa baay'ee keessaati ilaalaniitu inni qalloo barbaadu ishee qalloo kanatu naaf ta'aa jedheetu ishee qalloo sana filata. Inni namoota gara umuriin isaanii xiqqoo giddu galeessarra jiru warri barbaadan ishee kana jedhaniitu filatu. Warroonni umurii xixiqqaa barbaadan immoo akkuma barbaadan akkuma fedhii isaanii sanatti filataniitu hojiidhaaf fudhatu biyya kana. Akkuma kana mootiin Naabukadnezar kun hojiidhaaf filataa jira amma namoota kana. Namoota hojiidhaaf filatu kana immoo ulaagaa kaa'eef biyya keenya keessatti COC wanta jedhamutu jira. Namni gaafa barnoota baratee xumuree jedhee mootummaan COCdhaan immoo qormaata qoreetu nama COC darbe sanatu dhaqee hojii sanaaf adda bahee hojii sana hojjeta. Mootiin kuni kan inni jedhee warra mudaa hin qabne ulaagaan isaa keessaati inni tokko isa kanadha. Warra mudaa hin qabne. Namni inni mudaa qabu iyyuu nama mudaa hin qabne barbaada. Namni inni ofiisaatii mudaa qabu nama mudaa hin qabne barbaada. Waaqayyo garuu akka kana ulaagaa nuu kennee ulaagaa kanaaniti nuun akkaataa kanatti nu filatatu hin taane ulaagaa tokko malee akkuma ofii keenya qofa isaaf laannuti waaqayyo nurraa barbaada malee ulaagaan waaqayyoodhaa akka kan namaa miti. Akka kan namaa miti. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Lammaffaa irratti warra ija namaatti miidhaganii jedhe. Warra ija namaatti miidhagan jechuun yeroo nama dura deddeebi'an yeroo mootota dura deddeebi'anii ija namaatti warra miidhagan teessumarra yoo taa'an warra teessumarraa miidhagan ija namaatti warra miidhagina qaban namoota akkasii kana naa ta'uu qabu namoonni kun jedha. Tole. Sadaffaa irratti warra ogummaa qaban. Ogummaadhaan hojjetama hojiin mootummaadha. Ogummaa barbaachisa. Warra ogummaa qaban, warra ogummaa gonfatan namoota akkasii kana ta'uu qabu jedha. Inni arfaffaanii warra beekumsa qaban. Beekumsi illee barbaachisaa akka ta'e. Warra beekumsa qaban namoota akkasii kanan barbaadaa jedha. Shanaffaa irratti warra barnootaa fi mataa qabanii jedha. Namoota kana hojii ani itti isaan barbaaduuf adda naa baasaa jedha. Egaa Waaqayyo galgala kana adda si baafachuu barbaada. Waaqayyo galgala kana akkati adda isaa baatu barbaada. Jireenya keenya isaaf akka adda baasnu barbaada. Ofii keenya akka isaaf adda baasnu barbaada. Waaqayyo uniin nu barbaada jalqaba. Eenyummaa keenya, namummaa keenya isa keessaa kana nu barbaada Waaqayyo. Namni akka bifaaf fakkaattee Waaqayyootti waan uumameef Waaqayyo immoo waan harka isaatiin hojjetate kana hin barbaada ofii isaatiin. Nuyi hojii harka Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo maal nurraa barbaada? Adda naaf ba'aa nuun jedha jechuudha. Akka nu isaaf adda baanu ni fedha jechuudha Waaqayyo. Mootichi dargaggoota booji'e kanaa maqaa isaanii jijjiire. Maqaa isaanii jijjiire jechuun maqaa boojuutti moggaase. Daani'eliin Belxishaazaar jedhe. Belxishaazaar maqaa boojuu isaati. Belxishaazaar maqaa boojuu isaati. Hanaaniyaadhaan immoo Shadiraag jedhe. Mishaa'eliin immoo Mishaaq jedheen. Azaariyaadhaan immoo Abdineegoo jedheetu maqaa boojuu fi akkasuma maqaa waaqa tolfamaa isaatti moggaase namoota kanatti. Egaa kallattiidhaan mootiin kun namoota kana maqaa isaanii jijjiireetu maqaa boojuudhaatti moggaase. Maqaa boojuutti moggaasuu jechuun yeroo sana inni maqaa waaqa tolfamaa isaatii wajjin waliin qabsiiseeti. Mootichi waaqa tolfamaa qaba mana keessaati. Mootiin Naabukadnezar kun jechuudha. Maqaan inni tokko tokko namoota kanaatti moggaasee maqaa waaqa tolfamaa isaa wajjin kan wal qabatu dhalaalaadha. Dubbii kana hubachaa deema. Kana jechuun amma yaaliinsaa, aayidentitii isaanii, eenyummaa isaanii, amantii isaanii waan isaan qaban hundumaa harkaa rukutuudha kaayyoon mootii kanaa. Akeekni isaa inni guddaan isa kana ture. Isaan garuu lafa isaan jiran isaan hin daangessine, haala isaan keessa jiran sun isaan hin daangessine,
bakka isaan jiran suni utuu isaan hin daangessiini waaqayyo isaaniitiif amanamoo ta'aniitu waaqayyoof addaan ba'anii yeroo isaanitti waaqayyoon gammachiisanii darban yeroo isaanitti waaqayyoof jiraataniiti argina. Mootiin kun namoota kan erga adda baasee booddee nyaata ofiisaarraa nyaatu akka isaan ajajanii akka isaan nyaataniif ajajeef. Kana jechuuni bifti namoota kanaa gadi ta'uun irra hin jiru. Mootiidhaaf waan hojjetanii fi bifti isaanii gadi ta'uun irra hin jiru yookaan immoo bifti isaanii hir'achuun irra hin jiru. Bifa qabeeyyii kan ta'an bifti isaanii guutuu ta'uutu isaan irra jira. Shakkiin namoonni kun qaban immoo dargaggoonni kun sadan qabanii waaqa tolfamaa sanaa fi nyaanni waan hojjetamuuf dur egaa biyyuma keenya keessatti iyyuu nyaata yeroo qopheessan mataasaa gad daddarbatu dur ammallee hin jiru. Waaqayyoof galatu amantiin kun baay'ee sirreesseera. Nyaanni mana keessatti yeroo qophaa'uutu maatiin hin nyaatiiniti mataansaa irraatii bakkee irratti gadi ha'ama. Akkasuma nyaata kana hojjetaniitu adda baasanii dhaqaniitu bakka ta'e wayii kaa'uuf jechuudha. Waaqa tolfamaadhaaf yookaan immoo waaqa jedhanii waan yaadan tokko na gargaara jedhanii waan yaadan tokkoo fi soorrata illee yerootti adda ba'u jira. Soorrata ofiisaatii nyaatu dhugaatii ofiisaatii dhugurraati akka namoonni kun nyaataniif yeroo inni ajajutti Daani'eel keessumaatii lachi ani nyaata kana nyaadhee of hin xureessu. Nyaata kanaan of hin xureessu. Kana mannaatii maal gochuu qabna? Nyaatuma biqiltuudhaa guyyaa guyyaatti biqiltuu kuduraa garaagaraa akka nyaannuufi jedhaniitu ajajaa dhimma hooggansaa nyaataa irratti kan hojjetu yookaan ajajaa qaama dhimmisaa ilaallatu kanattiti iyyata isaa dabarfata Daani'el. Waaqayyo adda laateef, Waaqayyo moo'icha laateef, Waaqayyo waan isaa wajjin jiruu fi ajajaan kuni tole jechuudhaan isaaf dhaga'ee nyaata mootichi isaaf laate sana yookaan nyaata mootiin isaaniif ajaje sana akka nyaannee fi addaan of baasani. Amma nyaata sana nyaachuun tariiti waan addaa ta'eef otoo hin taane Daani'el faa lafa jiran beeku. Lafa isaan jiran sana keessa immoo maaltu akka jiru beeku. Waaqni tolfamaan akka jiru beeku. Nyaanni waaqa tolfamaa kanaaf akka dhiyaatus immoo akka hojjetamu beeku. Waaqa tolfamaadhaaf kan dhiyaatu irraati namni waaqayyoof adda ba'e nyaachuun immoo xuraa'ummaadha. Xuraa'ummaadha. Sababa kanaaf dhugaatii daadhii wayinii ajajameefis nyaata sanas akka hin nyaanne irraatti adda of baasan. Akka macaafa qulqulluu irraa ilaallutti daadhii wayinii macheessu jira, kan hin macheessine jira. Kan macheessu boqonnaa uumama boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti ni arganna. No yeroo inni daadhii wayinii kana dhugee daadhii wayinii sanaan machaa'uti argina. Akkasuma uumama boqonnaa 19 lakkoofsa 33 hanga 35tti Looxii daadhii wayinii dhugee machaa'ee yeroo inni miirri isaa waa biraa keessa galee jiruti argina. Lewoota boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti immoo daadhii wayinii macheessu dhuguudhaanii gara dunkaana waaqeffannaatti namni yoo ba'e akka ajjeefamu argina. Daadhii wayinii macheessu. Kana jechuun amma namni tokko dhugaatii yeroo qopheeffatu akka macheessutti godhachuu danda'a, akka macheessinetti godhachuu danda'a. Fakkeenyaaf dhugaatiidhuma mana ofii keessatti gaafa qopheeffatanii namni akka macheessuu danda'utti itti yaadee machaa'uu yoo barbaade qopheeffachuu danda'a jechuudha. Machaa'uu yoo hin barbaanne immoo giddu galeessattis qopheeffachuu danda'a jechuudha. Giddu galeessatti qopheeffadhaatii dhugaa isiniin jechaa hin jiru ani. Akkuma abbaan godhateedha jechuudha. Daadhii wayinii keessumaatii seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 18 immoo yoo ilaalle lubni guddichi Malkiiseedeqii yeroo inni Abrahaamii fi daadhii wayinii fi buddeena karaatti itti adeemee dhaqee kennuufiiti argina. Malkiiseedeqii jechuudha Abrahaamiif. Malkiiseedeqii luba guddaadha, luba waaqayyooti, akkasumas mootii Saalemidha. Malkiiseedeq jechuun akka
gaaddidduu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti kan ibsu akka Yesuus Kiristoositti luba bara baraa ta'ee kan jiraatu kunis immoo Kiristoos luba bara baraa ta'ee waan jiraatuu fi gaaddidduu sana ibsuudhaaf jecha bifa kanaan kan ibsamedha. Waa'ee Malkiiseedeq kana yeroo ilaallu hidda abbaa fi haadha hin qabu jedha. Abbaa fi haadha hin qabu otoo hin taane sanyii Oromootaa keessaati. Sanyii Oromaa keessaati waan ta'eefiti abbaa fi haadhi isaa hin eeramne malee abbaa fi haadha inuma qaba. Amma waa'ee sanarraa dubbachuu barbaadee otoo hin taane seera lakkoofsaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7-10 irrattis yoo ilaalle daadhiin wayinii kun Waaqayyoof illee akka adda ba'uuti argina. Qulqullaa'aadhas jechuudha. Waaqayyoof kan adda ba'us jira. Egaa daadhiin wayinii mootichi Naabukadnezar mana keessaatti fayyadamu kan macheessu kan wantoota garaagaraatiin guutame ta'uu danda'a. Daani'eel isa kana waan beekuu fi waan xureessu kanaan yookaan dhugaatii fi nyaata kanaan of hin xureessu jechuudhaan garaasaa hidhateedha. Waaqayyoof adda ba'uudhaaf. Namni gaafa Waaqayyoof adda ba'u waan dhiisutu sarra jiraata. Namni gaafa Waaqayyoof adda ba'u jireenya isaa keessatti waan gatu qaba, waan dhiisu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma abbaan manaa fi haati manaa tokko gaafa walii isaaniitiif adda ba'anii isheen guyyaa gaafa abbaa manaa ishee sanaaf adda baatee kaastee innis guyyaa gaafa haadha manaasaa sanaaf adda ba'ee kaasee amala isaarraa waan dhiisu qaba, isheenis waan dhiistu qabdi. 50-50 waan gatan qabu jechuudha amala isaanii irraati. Akkuma amala isaa kaleessa gaddaatti qabateetu dhufa miti. Dhaqee wajjiniin jiraata miti. Isheenis waan hir'istu qabdi, innis waan hir'isu qaba. Walii isaaniitiif adda ba'aniitu waliin jiraachuudhaaf jiru waan ta'eef jechuudha. Namni Waaqayyoof gaafa adda ba'u jireenya isaarraa waan hir'isu qaba. Phaawulos gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee kaaseetu waan na fayyadu hundumaa nan dhiisaa fedha foon kootii fanniseera. Ilaalaa adda ba'uudha jechuudha amma kun fedha foon kootiin fannisee waan na gargaaru hundumaayyuu nan dhiisaa, waan fudhachuun naaf eeyyame hundumaayyuu hin fudhadhu nan dhiisaa jedhee jireenya isaa kana Waaqayyoof dhiiseetu adda ba'e. Waan isa barbaachisu dhiisee Waaqayyoof adda ba'e. Waaqayyoof adda ba'uu jechuun gatiillee nama kaffalchiisa. Waaqayyoof adda ba'uun aarsaallee nama kaffalchiisa. Waaqayyoof adda ba'uun waan salphaa miti. Namni faarfateef Waaqayyoon adda ba'e jechuu hin dandeenyu. Akka koo kana lallabeef barsiiseef Waaqayyoof adda ba'e jechuu hin dandeenyu. Namni Waaqayyoof jireenya isaatiin adda ba'a. Haaleluyyaa. Namni Waaqayyoof kan adda ba'u jireenya isaatiin Waaqayyoof adda ba'a malee dubbannaa isaatiin miti. Gocha isaatiin jireenya isaatiin itti namni Waaqayyoof adda ba'a. Bara keessatti baroota keessatti Waaqayyo warra isaaf adda ba'an irraa immoo dhimma qaba. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan eebbifamu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 12tti yeroo ilaallu namoonni Waaqayyoof adda ba'anii akkamitti adda ba'uun akka isaan irra jiraatutti dubbata. Fakkeenyaaf bara sana keessatti namni Waaqayyoof adda ba'u reeffatti dhaqee hin bu'u. Reeffi akka aadaa Israa'elitti xuraa'aatti ilaalama waan ta'eef namni Waaqayyoof adda ba'e tokko dhaqee reeffan tuqu harka isaa kanaan in fagaata jechuudha. Lafa reeffi jiru irraayyuu in fagaata. Akkasuma namoonni Waaqayyoof adda ba'anii bara sana keessatti warra akka Saamson faa kana yoo ilaalle qarabaan mataa isaanii irra hin geenye Waaqayyoof adda ba'u. Dargaggoonni kun sadanii arfan isaanii nyaata mootichi nyaatu kana kan isaan lagataniif egaanii shakkii waan qabaniifiti nyaata sanarraa adda baasan malee nyaanni sun noormaalii ta'uu danda'a. Noormaalii ta'uu danda'a. Isaan garuu keessa isaaniitti shakkii waan qabaniif bakka isaan jiran sun immoo bakka waaqa tolfamaadhaan wal makedha waan ta'eefi kana keessa isaaniitti waan qabaniifi Waaqayyoof addaan ba'anii jiraachuudhaaf garaa isaanii muratani. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kan nama dhibu dargaggoonni kun guyyaa 10
nyaata filatamaa otoo hin taane kuduraaf muduraa garaagaraa nyaatanii bifti isaanii namoota warra nyaata filatamaa nyaatan sana caalanii argaman. Waaw! Caalanii argaman. Namni Waaqayyoof gaafa adda ba'e caalee argama. Waaqayyoof yeroo adda baatu caaltee argamta obboleessa obboleetti. Dhugaan siin jedha. Waaqayyo si caalchisa malee gadi siin taasisu. Waaqayyoof gaafa adda baatu, Waaqayyoof gaafa namni adda ba'ee jiraatu, Waaqayyo namaa gadi nama hin taasisu. Adda ba'umsi Waaqayyoof adda ba'amu kuni fuula Waaqayyo duratti gatii guddaa qaba jechuudha. Waaqayyo dargaggoota kanaa fi ogummaa laateef, beekumsa laateef, hubannaa laateef, akkasuma Daani'eliif immoo nama mul'ata arguu fi abjuu hiikuu isa godhe Waaqayyo. Namoonni kun barnoota isaanii waggaa yaadame sana gara waggaa 3tiif erga baratanii xumuranii booddee fuula mootii dura dhaabatanii afgaaffii yeroo gaafatamanii namoota wajjiniin baratan sanarra caalanii argaman. Beekumsi isaanii caalee argame, ogummaan isaanii caalee argame, dandeettiin isaanii caalanii argaman. Haleluuyaa! Waaqayyo namaa gadi isaan hin taasise. Ulfina isaa mul'ise Waaqayyo isaanii wajjiniin ta'e. Nuti hoo akkamittiin Waaqayyoof adda baana kan jedhu qabxii muraasa waliin ilaalla. Nuti akkamittiin Waaqayyoof adda baana? Maaltu nurraa eegama? Maaltu nurraa barbaadama? Egaa kakuu moofaa keessatti namoonni guyyaa ayyaanaa kan jedhamu Waaqayyoof adda baasaa turaniiru. Aarsaa ibiddaan dhiyaatu adda baasaa turaniiru. Aarsaa gubamu Waaqayyoof adda baasaa turaniiru. Aarsaa midhaanii adda baasaa turaniiru. Kennaa garaagaraa Waaqayyoof adda baasaa turaniiru. Akkasuma nama barbaadan Waaqayyoof addaan baasaa turaniiru. Mana isaanii Waaqayyoof addaan baasaa turaniiru. Waaqayyoof addaan baasaa turaniiru. Qabeenya isaaniillee Waaqayyoof addaan baasaa turaniiru. Waaqayyoof addaan bahuudhaaf inni tokkoffaan kan nurraa eegamu gocha tokko utuu hin raawwatiniin dura ulfina Waaqayyootiif ni ta'a waan raawwachuudhaaf jedhu kun jennee itti yaaduutu nurra jiraata. Waan tokko utuu hin raawwatiniin dura jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti akkana jedha. Egaa yoo nyaattan yookiis yoo dhugdan yookiis waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa. Ilaala, yoo nyaattan yoo dhugdan waanuma hojjettan hundumaa ulfina Waaqayyootiif hojjedhaa. Ulfina Waaqayyootiif hin ta'a. Waan nyaadhu kun Waaqayyoof, ulfina Waaqayyoof hin ta'a. Waaqayyootti gammada. Nyaanni hundumtuu eeyyamamaadha jedha amma Phaawulos ergaa isaa keessatti. Nyaanni Waaqayyottis nama butu, Waaqayyo irraas nama butu jedha. Haa ta'uuti garuu wanta goonu hundumaa keessatti utuu waan sana hin raawwatiin, waan dhugnus yoo ta'e, waan nyaannus yoo ta'e, waan hojjennus yoo ta'e, utuu waan sana hin raawwatiin, waan raawwachuudhaaf jedhu kun Waaqayyoof hin ta'a. Waaqayyotti gammada. Hin fedhaa Waaqayyo. Ani fedhee Waaqayyo hin fedhu ta'eennaan kisaaraadha. Anaan na gammachiisee Waaqayyoon hin gammachiisu taanaan kisaaraadha. Anaan natti tolee garaa koo na quubsee ani sheedee itti gammadee Waaqayyootti hin gammanne taanaan rakkisaadha. Kanaaf jireenya ofii keessatti namni Waaqayyoof adda ba'u waan godhu tokko dursee ilaala. Dursee ilaala. Kiristaanni jireenya filatee jiraata, callisee dhuma hin jiraatu. Fadulii mazimbiloo callisee hin jiraatu. Qormaata beektu, qormaata durii yeroo qoramnu gaaffittiin nuun galle taanaan abbusattee irra buusnee dabarra yoo taate isa taatu jennee yoo dhiistes immoo dhiistonne. Jireenyi kiristaanummaa abbusattee makan irra buusanii darban miti. Filattee akka jiraattu barbaada Waaqayyo. Wanta gootu dursitee akka itti yaaddu barbaada Waaqayyo. Wanta goonu dursinee akka itti yaadnu barbaada Waaqayyo.
waan tokko gocha tokko tun raawwatiniin dura waan raawwachuudhaaf jedhu kana keessa yaadni Waaqayyoo jira. Fedha Waaqayyooti. Waaqayyootti gammadaa. Waaqayyoo maal jedha? Dur namni waan barbaade kamiin gochuudhaaf yoo jedhe Waaqayyo maal jedhamee Waaqayyoon kadhannaa'edha. Har'umallee darbee yaadni kun jira. Natti tolan waan akkasii baay'ee gaarii. Waaqayyo maal jedha? Dhimma koo kanarratti Waaqayyo maal jedha? Waan an gochuudhaaf jedhu kanarratti Waaqayyo maal jedha? Fedha Waaqayyooti, jaalala Waaqayyooti. Mee fedhi Waaqayyoo haa ta'u, jaalalli Waaqayyoo haa ta'uudhaanii jaalala Waaqayyoo dursuun jireenya ofii dursanii Waaqayyoof kennu jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti akkana jedha. Dubbiidhaan yookiin gochaadhaan waanumti isin hojjettanidha. Waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u jedha. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Dubbii arrabaa jechuudha. Dubbii arrabaa. Akkasuma waan hojjetan hojii harka ofii waan hojjennu hundumaa waan dubbannu hundumaa keessatti of ilaallee dursineetti yaadnee yeroo tokko gaa wanta akka tasaa nama mudatu jiraachuu danda'anii jiraatas wanti tuutti yaadiin naqee waa biraa keessa nama galchu jiraachuu danda'a. Namni guutummaa guutuutti guutuu ta'a jechuu hin dandeenyu. Gaafa Kiristoos deebi'ee dhufedha guutummaa guutuutti kan nuyi guutuu taanu. Har'a garuu biyya lafaa wajjin wallaansoo wal qabaa hamma dandeenyu chaaleenjii godhaa waan dandeenyu fuula Waaqayyoo duratti ofii keenya kana adda baasnee dhiyeessaa wallaansoo qabaa deemuun garuu jireenya keenya irraa waanuma eegamudha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 15 irratti Henook nama jedhamu argina. Henook namni jedhamu kun bara jiraate hundumaa keessatti Waaqayyoof jiraate. Waaqayyoof adda ba'ee Waaqayyoof jiraate. Waaqayyoof adda ba'eetu Waaqayyoof jiraate bara jiraate hundumaa keessatti. Bara jireenya isaa keessaatii kan Waaqayyo isatti gadde hin jiru. Yeroo hundumaa jireenya isaa fuula Waaqayyoo duratti adda ba'umsaaniitti of dhiyeessa fuula Waaqa isaa duratti. Nuti kaadhimamtoota warra Waaqayyoof kaadhimamnee jirrudha. Ijoollee misirroota hoolichaati. Waaqayyootu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin adda nu baase. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos adda nu baase. Ati nama adda baateedha. Ati nama addaati. Yeroo tokko namoonni ani gatiin qabu mi'eedha. Ani gatiin qabu mi'eedha. Lakki gatii qabda maaliif gatiin qabdu? Ati nama addaatiyyuu kan gatii qabduttiyyuu nama addaati ati. Ameen. Ani gatii qabu jireenyi koo tabalaasheera. Lakki jireenyi kee tabalaashoofne dhugaa Waaqa. Hin banne jireenya kee. Hin banne jirtaati. Ameen. Ati mucaa Waaqaati. Hin banne ati. Gatiin kee guddaadha. Gatii guddaatu sitti kaffalame. Gatii guddaatu sitti ba'e. Gatii kee kana hammatuu nan baasa jetteeti. Addunyaan kun qabeenya wal amma qabdu kana hammatuu walitti qabdeeti baasuu hin dandeessu. Gatiin keenya guddaadha. Haleluuyaa. Nama taraa miti ati nama akkasumaanii miti ati. Ameen. Waanuma biyya hambaa keessa jiraatteef, waan biyya baqaa keessa jiraatteef, ati nama taraa miti. Ameen. Jireenya biyya baqaa yoo ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jiraateera. Yaaqoob faa jiraataniiru, Abrahaam faa jiraataniiru. Waan haaraa miti. Ameen. Yeroo tokko namni rakkina isaa kana haaraa godhee rakkina isaa kana fuudhee kan namaarra caalchisee numa baqqaa rakkinuma isaa kanatti kunuunsa taa'e lakki rakkinan kunuunsiin waan haaraa miti kun. Yesuus gooftaadha. Ameen. Lafa jirtutti ati Waaqayyoof nama addaati. Lafa jirtutti mana keessa jirtu keessatti biyya keessa jirtu keessatti haala keessa jirtu keessatti ati Waaqayyoof nama addaati. Ameen.
dhugaan siin jedha Waaqayyoof nama addaatis. Ameen. Dhugaan isiniin jedha. Callisee isin jajjabeessee deemuudhaaf miti. Dubbii Waaqayyoo isa dhugaan isinitti haasa'aa jira. Ati Waaqayyoof nama addaati. Waaqayyo dhimma sirraa qaba. Waaqayyo gatii sirraa qaba. Waaqayyo nan beeku naan. Akkamitti sin beeku maal taate haa? Waaqayyo nan beeku. Waaqayyo dhimma koo kana nan argu laata? Maaliif hin argu? Waaqa hin arginetti amantee jirta miti. Waaqa hin dhageenyetti amantee jirta miti. Waaqa humna hin qabnetti amantee jirta miti. Waaqa argu, Waaqa hojjechuu danda'u, Waaqa humna qabeessa, Waaqa aangoo qabeessatti amantee jirta. Hin arga Waaqayyo dhimma kee, hin ilaala Waaqayyo dhimma kee. Ati nama addaati. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ati garuu nama Waaqayyoo waan taateef, nama addaa waan taateef, akka nama addaatti jiraachuu sirra jiraata. Akka nama addaatti jiraachuu qabda. Akka nama addaatti. Akka nama addaatti. Namootuma callisee miti ati yookaan namootuma akkuma namoota arganii akkuma namoota kaanii miti ati. Ati nama ulfina qabeessa, ati nama ulfina qabeetti. Ameen. Nama addaa waan taateef akka addaatti jiraadhu. Nama addaa waan taateef adda ba'ii jiraadhu. Yeroo kana gootume dhugaan siin jedha homa tokko raajii tokko illee sin barbaachisu. Barri keenya bara raajiiti. Bara raajiiti. Haa ta'u gaariidha. Gaariidha. Raajiis waaqumatu kaasa. Isa Waaqayyo kaase ameen jennee fudhanna rakkoon hin jiru. Raajiin raajii caalu garuu sittan himaan. Waaqayyoof gaafa jiraatte ati ofii keetiif raajii. Haleluuyaa. Ameen jedhan doosii galee gadi qabiidhuma. Ameen. Waaqayyo yoo jiraatte ati ofii keetiifis raajiidha nama kan biraadhaaf raajiidhaati. Sagalee Waaqayyootiin guutamtee dubbii dhageessu sanaaf jiraattee Waaqayyoof adda baatennaanii ati iyyuu nama kan biraadhaaf furmaataadha. Ati nama furmaataadha. Haleluuyaa. Ameen. Inni lammaffaan akkamittiin adda baana kan jedhuu fi of gammachiisuu fi nama gammachiisuu irra Waaqayyoon gammachiisuu irratti xiyyeeffachuu. Ameen. Of gammachiisuu of gammachiisuun miirri ofii kun na gammachiiseedha. Miirri keenya kun na gammachiiseedha. Na kunuunseedha. Ushururuu ittiin jedheedha. Miirri keenya kuni yeroo hundumaa akka nu isa gammachiifnu, yeroo hundumaa akka nu isa bashannansiisnu hin barbaada. Kan inni ittiin bashannanuu barbaadu immoo keessumaa yeroo baay'ee waan ulfina Waaqayyoof hin taaneen itti na bashannansiise jechuu barbaada. No, never. Hin ta'u. Waaqayyoon gammachiisu miirri keenya Waaqayyo akka itti gammaduuf uumame. Eenyummaan keenya Waaqayyo akka itti gammaduuf uumame. Ameen. Waaqayyo eenyummaa kee irraa dhimma qaba. Ameen. Nama gammachiisuudhaafis dhama'u. Nama gammachiisuudhaaf dhama'u jechuun bakka akkamuma godheen namoota kana gammachiisa. Akkam godheen saba kana gammachiisa. An akkam godheen naqee amantoota kana gammachiisa jedheen dhufne dhugaa Waaqa jiraataan isinitti hima. Dubbii Waaqaa isa Waaqayyo keessa koo kaa'e immoo isinitti dubbachuudhaaf am ready. Qophiidha. Qophaa'een dhufes. Waan hafuurri Waaqayyo keessa koo kaa'e. Akkamitti amantoota kana gammachiifna? Akkamitti amantoota kana kakaafna? Akkamitti amantoota kana akkasuma? Callisaniinuma nama gammachiisuudhaaf jedhanii waanuma hin jirre, waanuma hin barreeffamne kan dubbisan guutan bara kan. Waanuma Waaqayyo hin jenne jedhan jedheera kan jedhan jiru. Guutan namuma gammachiisuudhaaf bakka sa'aatii 24 guutuu miidiyaa isaanii banatanii taa'anii akkas jedha Waaqayyo baateetta ceeteetta kutteetta sokkiteetta ceeteetta cabsiteetta cabsii bayeedha.
Namni macaccabsa jallisee homtuu hin jiru. Macaccabsa. Cabsiteetta, kutteetta, baateetta, ceeteetta. Bakka Waaqayyo takka waan keessaa nu baasu keessaati hafuura isaatiin isa hundumaarra caalu gahannam keessaa nu baaseera. Du'a bara baraa jalaa nu baaseera. Ameen. Jireenya lafarraa kan immoo lafuma jiraattetu jireenya abbo hin dhiphatiin. Hammuma jiraattetu jireenyadha. Tokko tokko gaafa mana ijaarradheenii jireenyi kun naa taatiidha. Tokko tokko gaafa konkolaataa bitadhe jireenyi naa taatiidha. Tokko tokko immoo gaafan akkas godhee waa meeqa karoorsa namni hammuma amma jiraatte kanatu siif jireenyadha bakka yeroodhuma amma jirtu kanatti siif jireenya. Ameen. Hallelujah. Ameen. Jireenya jiraannu keessatti nama gammachiisuudhaaf yaalii goona yoo ta'e yeroo hundumaa ajandaa namaatu sammuu keenya keessa jira. Nama gammachiisuudhaaf dhamaata yeroo hundumaa yoo ta'e ajandaa nama kanaatu hullattee deemta bakkaatti gara deemtutti. Of gammachiisuu qofa irratti xiyyeeffattas immoo yoo ta'e ajandaa ofii keetu hullattee dhumatti galgalaa ganama kanuma keessana olii gadi haata callistee Waaqayyoon gammachiisuu irraa fagaattee jechuudha. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 24 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha. Yo'aasii hamma bara jireenyaa Yooyaadaa lubichaatti waan Waaqayyoon gammachiisu hojjechaa tureera. Hallelujah. Hamma bara jireenya Yooyaadaa lubichaatti Yo'aas bara jireenya isaa waan Waaqayyoon gammachiisu hojjechaa tureera. Waan Waaqayyoon gammachiisu. Maal hojjechaa jirra nuyi? Waan nuyi hojjennutti Waaqayyo hin gammadaa? Waan ati hojjettutti Waaqayyo hin gammadaa? Mee ofii keessan dubbii Waaqayyoo kanaanii of ilaalaati abdeet godhaamee jireenya hafuuraa keessan abdeet akkasiin gootan barbaada. Akka of ilaaltan barbaada. Waaqayyo illee dubbii kana keessatti akka nuyi of ilaallu barbaada. Anis keessatti of ilaalaan isinitti dubbachaa jira. Isinis dubbii kanaan gaafa of ilaaltan jireenya keenyaan waan Waaqayyoon gammachiisu hojjetaa jirra. Waaqayyoof waan adda ba'u irratti xiyyeeffannee jirra. Jireenya keenya Waaqayyoof addaan baafneerra. Bara kana dhiifama naa godhaa malee bara ayyaanaati ammas. Bara ayyaanaan fayyineerra. Cubbuu yoo hojjenne rakkoo hin qabu. Rakkinni hin jiru. Barri keenya bara ayyaanaati. Bara ayyaanaa ta'uu isaa nan beeka garuu sana hin deeggaru. Ayyaanni cubbuutti nama noof, ayyaanni jallinatti nama noof, ayyaanni Waaqayyoof adda baanee akka jiraatan nama godhayyuu malee. Ayyaanni akka namni jireenya isaa kana Waaqayyoof addaan baasee jiraatu dhiibbaa namarratti godha. Akka ati cubbuun hojjenne, akka ati jallinan hojjenne, akka ati hammeenyan hojjenne, akka ati xuraa'ummaan hojjenneti adda si baasa ayyaanni malee rakkoon hin jiru. Yoon kufes barri bara ayyaanaati. Akkas taanaan immaa mushkila kabiir. Mushkila kabiirii kana beektuu laata warri kaan tarii hin beeku illee ana keessanii. Rakkoo guddaadha jechuudha. Warra hin beekneef yoo jiraattan jechuudha. Kaan keessan biyya Arabaa keessa warra jirtan illee hin beektu. Warri tu biyya Arabaa naqeen kallattiidhumaan biyya biraatti dabartan immoo. Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irratti akkana jedha. Ani amma namoota moo yookiin Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaaf dubbadhuree jedha Phaawulos. Ani amma namoota moo Waaqayyoon tolee jechisiifachuudhaaf dubbadhure yookiis namoota gammachiisuu nan barbaadaare. Ammayyuu utuun namoota gammachiisee hojjetaa Kiristoos hin ta'uun tureera.
Yes, namni yeroo hundumaa waan ofii isaatii gammadu barbaada. Namni yeroo hundumaa waan miira isaa gammachiisu barbaada. Utuun nama gammachiisa ta'eeti an hojjetaa Kiristoos hin ta'uun tureera. Kaayyoon isaa, ergamni isaa, waamichi isaa nama gammachiisuus, nama gaddisiisuus, ofis gammachiisuu, ofis gaddisiisuu otoo hin taane isa waamee gammachiisee isa waameef jiraachuudha. Gaafa isa waameef jiraate namni gammaduu barbaadu jireenyaati Waaqayyoof jiraatteen gammada malee jireenyaati isa gammachiisuuf jettee jiraatteen gammada miti. Tokkoffaa Tesaloniqee boqonnaa 2:4 dhiifama nan gaggabaabsa haala isaatii keessanii sutuu hubatii nan jalqabee am sorry. Tokkoffaa Tesaloniqee boqonnaa 2:4 irratti akka isa Waaqayyo qoree ilaalee wangeela hadaraa nutti kenneetti hin dubbannaa namoota utuu hin ta'in Waaqayyoon isa gara jireenyaa garaa keenya qoree ilaalu gammachiisuudhaaf hin dhamaanaa'edha. Waaqayyo isaa hojii isaa adaraa dabarsee nutti laate kana gammachiisuudhaaf. Namoota otoo hin taane Waaqayyoon isa garaa keenya qoree ilaalu isa gammachiisuudhaaf hin dhamaanaa'e. Eenyuun gammachiisuudhaaf dhamaataati? Yeroo faarfattu eenyuun gammachiisuu barbaaddaa? Yeroo lallabdu eenyuun gammachiisuu barbaaddaa? Yeroo raajii dubbattu eenyuun gammachiisuu barbaaddaa? Yeroo hojjettu eenyuun gammachiisuu barbaadda? Eenyuun gammachiisuu barbaaddu? Eenyuun gammachiisuu barbaaddu? Nama biratti jaallatamuudha? Nama biratti maqaa gaarii argachuudha? Nama biratti beekamtii argachuudha? Kana taanaan dadhabbii akkasumaaniiti jechuudha. Waaqayyoon gammachiisuudhaaf dhamaana yoo ta'e garuu isa adda baane sanaaf jiraanna yoo ta'e garuu Waaqayyo nutti gammada. Namoonni Waaqayyoof jiraatanis ni gammadu jechuudha. Inni sadaffaanii dubbii Waaqayyootti qabamanii deddeebi'uudhaan Waaqayyoof addaan ba'uun hin danda'amu. Tokkoffaa Tesaloniqee boqonnaa 4:1 irratti obboloota nanaa kana irraa kan hafe immoo jedha. Waaqayyoon gammachiisuudhaaf attamitti jiraachuun akka isinirra jiru barumsa nurraa argattaniittu jedha. Akkuma ammatti jirtan iyyuu caalchiftanii akkatti fuftan maqaa Yesuus gooftaatiin isinan kadhadhaa jedha. Akka ammatti jirtan kanarra caalchiftanii akkatti fuftan. Barumsa nurraa argattan kanatti immoo qabamtanii akka jiraattan ittiin jedha Phaawulos. Dubbii Waaqayyootti qabamee namni gaafa jiraatu jireenya isaa kana Waaqayyoof addaan baasa. Sagalee Waaqayyootti qabamnee gaafa jiraannu waanuma argine waliin haraan deemnu callifne. Sagalee Waaqayyootti qabamnee gaafa jiraannu waanuma argine waliin borombojaan deemnu fuunee callifne. Nu eega jechuudha dubbichi sheeppi nu godha jireenya keenya kana jireenya hafuuraa keenya kana sheeppi nu godha. Nu eega sirriitti akka farda luugamnitti jiruuti. Namni dubbii Waaqayyootti gaafa jiraatu akka farda luugama afaan keessa jiruuti. Fardi luugamni afaan keessa jiru akka barbaade fiiguu hin danda'u. Akka barbaade utaaluu hin danda'u. Gara barbaadeetti tarkaanfachuu hin danda'u. Isa luugama qabee jiru sanatu gara barbaadeetti ajaja. Dubbii Waaqayyootiif gaafa jiraannu akka farda luugamaan qabamee gara barbaachisaa ta'etti geeffamuuti. Dubbichatu gara barbaadetti nu geeffata. Sagalichatu gara ofii barbaadetti nu geeffata. Sagalichi galgala kanaa kaasee gara ati barbaadde toon taane gara ofii barbaadetti si haa baasu. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Laariyaa maashee babalaa. Gara ati feetetti toon taane gara ofii isaatii fedhetti, gara ofii isaatii barbaadetti, gara ajandaa ofii isaatii fedhetti galgala kanaa kaasee Waaqayyo dubbii isaatiin ajandaa ofii isaa keessa si haa galchatu jedhe. Ameen.
Ajandaa waaqayyoo keessa gaafa dhaqanii galan firoota koo waaqayyotu nama geggeessa. Yaaddoof dhiphinni kotonni biyya lafaa kun namatti mul'atu. Namni kotota biyya lafaa kanaan kan inni dhiphatu ajandaa waaqaa keessaa bahee ajandaa biyya lafaa keessa dhaqee gaafa gale yeroo hundumaa ajandaa waa'ee lafaatu isatti dhaga'ama. Yeroo hundumaa dhiphachuu, yaadda'uu, boo'uu, gadduu. Galgala kana waaqayyo harka kee qabee si haa baasu jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Bara baraan gooftaan eebbifamu. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 11 gubbaa irratti inni arfaffaanii sodaa waaqayyootti qabamanii jiraachuudha. Asuma irratti xumura arfaffaama kana irratti uumama boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irratti Abrahaam deebisee tarii iddoo kana waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koof jedhanii ana hin ajjeesu ta'aa jedhe. Ilaala maal yoo ta'e iddoo kana waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e warri biyya kanaa waaqayyoon hin sodaatan yoo ta'e jechuu isaati. Gara Gibsiitti yeroo gadi bu'uudha. Biyyi Gibsii kun egaa baay'ee macaafni qulqulluu waa'ee ishee waa baay'ee jedha. Namoota baay'ee rakkifteesi. Iddoo sana namoonni iddoo sana waaqayyoon sodaachuun isaan bira hin jiru yoo ta'e haadha manaa kootiif jedhanii namoonni kun na ajjeesuu jedheetu Abrahaam sodaa qabu dubbate. Ilaalaa namni sodaa waaqaa hin qabne nama ajjeesa. Har'a biyya sodaa waaqaa hin qabne maatii sodaa waaqaa keessa hin jirre namoota sodaa waaqayyoo isaan keessa hin jirre wal ajjeesuutti gadi taa'anii jiru. Garaa walii laafuun hin jiru. Har'a yoo ilaaltan miidiyaa kanarratti nama fayyaa fa'aa gubaa jiru obboloota fayyaa nama fayyaa biddatti qabsiisanii gubaa jiru. Bakka amma sammuu namoota kanaa seexanaa fuura hamaatu weeraree jira jechuudha. Hamma furii qeensaalli namaaf garaa laafuutu dhibe. Bineensa daggalaayyuu hin kunuunsan inni sammuunsaa nagaa. Inni sammuunsaa nagaa, inni sammuunsaa qulqulluu, inni sammuunsaa hojjetu bineensa iyyuu isheen du'aa jirti yoo ta'e hamma danda'utti bineensa sana akka isheen du'aa ooltuuf itti gargaara. Warri sodaa waaqaa hin qabne garuu dhala namaa nama waaqayyo harka isaatiin uume abiddatti qabsiisanii fayyaatti tuunni iyyuu harka isaa miilla isaa xaxaniitu abiddatti qabsiisanii gubu. Sodaa waaqaa namoota hin qabne ilaalaa. Lafa sodaa waaqaa hin jirre abbaa manaatu haadha manaa qala. Lafa sodaa waaqaa hin jirre haadha manaatu abbaa manaa ishee ajjeefti. Lafa sodaa waaqaa hin jirre maatiitu wal ajjeesa. Lafa sodaa waaqaa hin jirre rakkinumatu jira. Waaqayyo galgala kana hafuura isaatiin si haa guutu obbo. Haleluuyaa. Har'a addunyaan kun qabeenya hin namne, addunyaan kun beekumsa hin namne, sodaa waaqaa waan dhabdee fi wal qalaa jirti, wal balleessaa jirti, wal jibbaataa jirti amma humna ishee sodaa waaqaatu keessa hin jiru. Namni sodaa waaqaa keessa jiru mee garaa namaa na'uu qaba, garaa namaa yaaduu qaba, garaa namaa rifachuu qaba. Sodaa waaqaa. Gaafa sodaa waaqaa nama keessa jiraatu garuu bineensaaf garaa laafta. Nama akka kee dhiisii bineensaaf garaa laafta. Dhugaan siin jedha bineensaaf garaa laafta bakka. Sitti dhaga'ama. Waa'een namummaa sitti dhaga'ama. Waa'een lubbuu sitti dhaga'ama. Jireenya keenya waaqayyoof gaafa sodaa waaqayyoo keessa dhannee gaafa gallu yaada waaqaa keessa gallee jirra jechuudha. Waaqayyo warra isa sodaatan warra yeroo hundumaa yeroo dubbii waaqayyoo dubbatamu warri dubbii waaqayyootiif hollatan waaqayyo isaanitti dhiyoo jira jedha Daawit. Tokko tokko immoo yoona gurra isaarra iyyuu yaa'u ittuun dhaga'amu yoona homaa tokko iyyuu ittiin fakkaatu. Firoota koo waaqayyo deddeebi'ee akkasumaan nurraa hin fedhu. Amanaan amanaa sirrii amanaa qawuxii amanaa waaqayyoof ta'u
Waaqayyo waan inni sirraa barbaadu amanaa akkasii ta'e. Tokko tokko amma yookaan duriyyee hin taane yookaan amanaa hin taane hagar macaadhuma beektu wanti dur mulluu yeroo affeelanii baaqelaan tokko tokko hin bilchaattu keessaa dheedhiima baati calliste yookaan gara sanatti hin cinne yookaan gara kanatti hin cinne. Yookaan asiif hin taane yookaan achiif hin taane. Akka nama haadha manaa lama qabu jechuudha. Namni haadha manaa lama qabu. Isheen sun achii nyaatetti, isheen kun achii nyaatetti, inni gidduutti miidhama. Rakkisaadha namni gidduu deemu ijoollee. Rakkisaadha. Gidduu deemteen hin taatu. Gar tokkotti sassaabame. Gidduu deemteen hin taatu. Gidduutti aduun namatti dhiya. Utuma as deddeebi'anii achi deddeebi'anii aduun namatti dhiya. Inni amanatta taanaan amanaa sirrii, amanaa dhugaa, amanaa waaqayyoon sodaatu, amanaa waaqayyoof ta'u, amanaa jireenya isaa waaqayyoof addaan baasee jiraatu ta'i malee callisteedhuma attaa cabarbariin, hin cabarbariin callisteedhuma jechuudha. Hin cabarbariin attaa cabarbaru. Dhugaan isiniin jedha. Tokko tokko waaqayyo nan argu jedheetu namni nan argu jedheetu suuqa keessa galee waa barbaade kun garaasaa keessatti akka jedhu dubbiin waaqayyo namni guyyaadhaa guyyaatti jallina garaasaa keessatti yaadee qopheessaadha. Jallinni eessatti oomishama beektuu faabrikaan jallina garaa keessadha. Garaan kun amma garaamti isheen xinnoon kun jechuudha. Xinnoodha amma garaan kun amma aboottee kanaa geessi. Ishumatti amma aboottee kanaa geessu jallina isheen baattee deemtu ammatu argitanii waan salphaa miti. Jallinni ishee asuma keessatti kunuun hojjetama jalqaba. Inni gaarii hojjetus asuma keessatti walitti qabeetu ergasii booddee sammuun ajajatti laata dhaqi waan akkasii raawwadhoodha qaa godhee dhaqee raawwata. Maal qaba garaan kee? Garaa kee keessatti maal qabattee jirtaati? Maal kuufattee jirta? Galaa maalii naqattee jirtaati? Wanti nuyi guyyaa guyyaatti yaadnu waaqayyoon gammadaatti. Ani maal yaadaa jira guyyaa guyyaatti? Buleessa koof maal yaada? Boleettii koof maal yaada? Namarratti maal yaada? Namni taa'irumatti walirratti xaxaa oola. Xaxaa oola walirratti. Yeroo walitti dhufu immoo nagaa waaqaa siif haa baay'atu akkam jirtaa nama waaqayyoo waliin jedhamu osoo beeku. Gaafa waltajjii irra ba'an nama waaqayyoo fakkaatu. Sagalee isaanii kana furdifatanii gaafa achii gadi ba'an immoo waa biraati. Alaa kobbortaa tuttuuluu salphiseen mana lixxeetti jedhu bara durii tokko. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aa keessaa madda. Namni waaqayyoon sodaatus jabaatee dhaabata. Faarsaa Daawit boqonnaa 19 lakkoofsa 9 irraati. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aadhaa. Bara jireenya isaattis immoo jabaatee hin dhaabataa. Waaqayyoon sodaachuun yaada qullaa'aa keessaa madda. Namni yaada qullaa'aa hin qabne waaqayyoon sodaachuu hin danda'u. Yaada qullaa'aa qabaachuu barbaachisa jechuudha. Qalbii qullaa'aa, yaada qullaa'aa, laphee qullaa'aa. Faarsaa 111 lakkoofsa 10 irratti immoo waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Warri isa duukaa bu'anis, warri isa duukaa bu'anii hojjetanis hubannaa gaarii qabu. Kanaaf lallaba koo asuma irrattan xumuraa barsiisa koo. Egaa guyyaa irraa waaqayyo kan inni itti dubbate waaqayyoof addaan ba'i. Tariitii ergaan kun nama tokko ta'uu nama lamaa ta'uu akkasumatti hin callisee akka inni hin dhufne nan beeka. Waaqayyo waan
nuti irraa adda ba'uu qabnu akka irraa adda baanuuf kallattiidhaan namatti dubbatu qaba. Waan irraa adda ba'uu qabdu irraa akka adda baatu. Akka waliigalaatti immoo ergaa waliigalaa goonnee yeroo fudhannu hundumti keenya jireenya Waaqayyoof adda ba'ee jiraachuu akka dandeenyu. Jireenya keenya Waaqayyoof adda baafne lakki ani nama Waaqayyooti. Ani mucaa Waaqayyooti jennee jireenya keenya Waaqayyoof adda baafne dubbii Waaqayyootiif adda baafne Waaqayyoof akka jiraannu Waaqayyo nurraa barbaada. Waan tokko isinitti himeen gara kadhataatti dabarra. Isa ati Waaqayyo irraa barbaaddu irra isa Waaqayyo sirraa barbaadutu caala. Irran deebi'a. Isa ati Waaqayyo irraa barbaaddu irra isa Waaqayyo sirraa barbaadutu caala. Waaqayyo isa caalu sii raawwateera. Waaqayyo isa caalu nuu raawwateera. Inni caalu kun maa inni? Waaqayyo jireenya bara baraa mootummaa isaa nuuf laateera. Wanti lafarraa kun immoo dabalatan. Amanamummaadhaan, of qabuudhaan, adda baanee akka jiraannu nurraa barbaada Waaqayyo. Daani'elii fi dargaggoonni sun sadanii Waaqayyoof adda baanii waan jiraataniif mootichi Naabukadnezar sagaleen sirrii miti natti fakkaata. Simboo sagalee maayikii kee cufi. Waaqayyoof adda baanii waan isaan jiraatanii fi mootichi Naabukadnezar guyyaa tokko akkas godhe. Waaqaan naabe kanaa fi gadi jedhaatii jilbeenfadhaa sagadaan naan hin sagannoodhanii didan. Yoo hin sagaddan taatanii abidda dachaa torba bobootti darbatamtoonnaani Waaqayyo keenya nu oolcha nu oolchuudha yoo baates waan ati hojjettu kanatti hin sagannoodhanii didan. Sana booda mootiin harka isaanii miilla isaanii siseetu abidda dachaa torba bobootti darbachiise. Ergasii booddee jarri rifeensi ishee iyyuu hin ciincoofne homaa tokko iyyuu hin taane fooliin abiddaa iyyuu irraa hin mul'anne 3 ta'anii darbatamaniitu 4 ta'anii abidda keessa naanna'u. Gaaffiitti ta'e mootichatti gaaffiitti ta'e 3 darbanne miti 4 keessa jira. Isayyuu namoonni nuyi darbanne kun homaa tokko iyyuu hin taane gaaffii guddaatti ta'e. Erga isaan abidda keessaa ba'anii booddee waaqni jaroota kanaa Waaqayyo Waaqa isaanii irratti waan tokko dubbattan jennaan harki keessaniif miilli keessan isinirraa ciramee ittiin jedhe mootiin. Ilaalaa. Harki keessaniif miilli keessan isinirraa ciramee manni keessan isinirratti diigamee tuullaa kosii taataniitu haftuu ittiin jedhe. Jireenya isaaniitiiniti dhugaa ba'ani. Jireenya isaaniitiin lallaban. Akka keenya har'aa kanallee ba'anii waa'ee Waaqayyoo kana dubbatanii miti. Huma jiraatanii bakka Waaqaaf jiraatan. Jireenyuma adda ba'e Waaqaaf jiraataniitu mootiin ormaa mootiin Waaqa hin beekne Waaqa Daani'eliif Waaqa dargaggoota sana sadaniitiif kabaja guddaa laata. Waaqni Daani'el Waaqadha. Waaqni Daani'el hin oolchaa'e. Waaqni Daani'el hin of galchaa'e. Waaqa Daani'el irrattis akka nam tokko hin kaane. Erga Daani'elis boolla leencaa keessaati fayyaasaa ba'e booddee. Kana booda namni hundumtuu gara Waaqa Daani'elitti malee gara Waaqa kan biraatti hin kadhatiinaa. Waaqa Daani'eltu sirriidha. Haleluuyaa. Waaqayyoof adda ba'ee jiraateetu mootiin Waaqa hin beekne hamma kana maqaa Waaqa Daani'el ol kaase. Lafa jirtutti ati Waaqayyoof adda baatee jiraattennaan qaamati wajjiniin jirtu maqaa Waaqayyoo keetii ol kaasuu danda'atu hin jaallatin. Jaallatee miti. Dhugaan siin jedha. Jaallatee miti. Amanamummaa qabaadhaa lafa jirtanitti mana keessa hojjettan keessatti amanamummaa qabaadhaa. Akka waan hojii ofii keessanii ta'eetti amanamummaadhaan hojjedhaa. Waaqayyoofis amanamaa, namoota hojjettaniifis amanamaa. Gadi of deebisaa, naamusa gaariidhaan deddeebi'aa. Jireenya Daani'el faarraa kan nuyi barannu naamusa gaarii qabu. Daani'el naamusa gaarii qaba. Hin ajajama. Mootiidhaafis hin ajajama. Waaqayyoofis hin ajajama. Mootiidhaafis tole jedha. Waaqayyoofis tole jedha. Naamusni isaanii baay'ee naamusa bareedaadha. Gad of deebisanii hojjetu waan hojjetan.
Haleluuyaa. Ameen. Bara baraan gooftaan ulfaatu. Ameen. Sagaleedhuma kanarra dhaabbannee daqiiqaa muraasaaf Waaqayyoon isiniif kadhannaa tarii namni